Kilabni kun leenjistootaa fi taphattoota hedduu addunyaa kubbaa miilaa keessatti oomishee jira. Abbaa seenaa guddaa, abbaa waancaa danuu, abbaa injifannoo danuu Manchester United, Ferguson, jaarsa ija Chaayinaa, mootii leenjistootaa, abbaa falaasama injifannoo, abbaa kabaja waancaa hedduu, abbaa seenaa Manchester United, the father of Manchester United history, Old Trafford qe'ee abjuun itti dhugoomu, mandara diraamaan kubbaa miilaa itti hojjetamu, taatonni diraamaa taphattootaa hidhannoo Manchester United uffatanidha. Daayireektarri diraamaa kanaa Sir Alex Fergusonidha. Kilaba kanatti injifannoo, injifatamuun kufanii ka'uun jiraatos abdii kutachuun hin danda'amu. Never give up, never die spirit, glory, glory Manchester United. Old Trafford the theatre of dream abjuun hedduun itti dhugoomee jira. Injifannoon hedduun itti milkaa'ee jira. Kabajni danuun istaadiyeemii kanatti gonfatamee jira. Mandara Old Trafforditti taphattoonni urjiin addunyaa kanaa dhalatanii jiru. Dinqiin kubbaa miilaa danuun qe'ee kanatti uumee jira. Urjiiwwan kubbaa miilaa hedduun dirree kanatti injifannoon burraaqanii jiru. Glory glory Manchester United jedhanii kilaba hidhannoo isaaniitiin taphataniif faaruu dhageessanii jiru. Kabajaa fi injifannoon qalbii jaallattoota kubbaa miilaa booji'anii jiru. Leenjistoonni falaasamaa, teeknika tooftaa, ga'umsaaf dandeettii kubbaa miilaa qaban Old Trafforditti leegaasii isaanii dhiisanii darbanii jiru. Deeggartoonni Manchester United guutuu addunyaa irraa waa'ee isaa yoo dubbatan hedduu injifanneerraa, olaantummaa hedduu argineerraa, injifannoof kabaja gonfanneen baay'ee gammanneerraa, nuti Manchester Unitedidha. Kilaba keenya faarsuu itti fufna. Manchester United daangaa injifannoo kilaba dhaqqabeedha. Halkan injifannoo kilaba keenyaatiin guutame dabarsineerraa. Old Trafford hanga Anfield, Emirates hanga Stamford Bridge, Etihad hamma Wembley, Camp Nou hamma Bernabeu, Allianz Arena hamma Ataturk Olympic Stadium'tti kabajaaf injifannoo daangaa hin qabne gonfanneerraa. Galanni abbaa keenya Sir Alex Fergusoniif haa ta'u. Kilabni keenya falaasama isaatiin tarree kilaboota gurguddoo addunyaa hiriiree jira. Har'as kufaatii keessa jiraannu fuulduratti argamna jechuun kilaba isaaniitiin dhaadatu. Akkam jirtu daawwattoota OMN kabajamoo, Ansiraa Sabaatiin kun kan daawwataa jirtan OMN Sportidha. Red Devils, glory glory Manchester United, super Manchester United, super Ruben Amorim, super Brian Boumam, super Harry Maguire, galgala dinqiim, galgala raajiin guutamee istaadiyeemii sodaatamaa addunyaa kubbaa miilaa Anfield irratti waraana kubbaa miilaa Arne Slot daaraa Bootoroon fuudhe godhee Old Trafford the theatre of dream itti deebi'e. Manchester United 2, Liverpool takka, qabxii 3 kan fudhate United, qabxii 3 kan gate Liverpool. Tapha hiriira Premier League Ingiliizii jijjiireedha. Taphataan sarara fuulduraa duraanii Manchester United fi amma aktar fiilmii ta'e Eric Cantona. You can change your wife, your politics, your religion, but never you can change your favorite football team jechuun jaartii jijjiiruu dandeessa, ejjennoo siyaasaa kee geeddaruu dandeessa, amantii kee jijjiiruu dandeessa, garuu kubbaa jaalattu akkamiin jijjiiruu dandeessa jechuun dubbate. Manchester United fi abjuun hedduun dhugaa ta'ee fi jira. Har'as taphattoonni hedduun hidhannoo Manchester United Old Trafford irratti uffachuun taphachuu barbaadu. Kilaboota qaalii addunyaa keessaa inni isa tokko. Akkuma kufaatii keessa jiru kanattu osoo gabaaf dhiyaate $6 biliyoona 6.6 baasaam kilaba qaalii addunyaa kanaa ta'uun kan Manchester United dursu yoo jiraate mootii kilaboota Awurooppaa Real Madrid qofa. Biriteen guddoo keessatti kilaba kabajaaf injifannoo hedduu gonfatee injifannoowwan ajaa'ibsiisoo hedduu galmeessee jira. Hanga injifannoo kubbaa miilaa Manchester United fakkaata jedhamutti seenaa hojjeteera. Guddichi England Sir Alex Ferguson boodaan qilee kufaatitti irraan gadee konkolaataa jiraatos kabajaaf injifannoon inni gonfatee kilaboota gurguddoo addunyaa tanaa wajjin tarree duraarra isa dhaaba. Deeggartoonni Manchester United guutuu addunyaa irraa waa'ee isaa yoo dubbatan hedduu injifanneerraa, olaantummaa hedduu argineerraa, injifannoof kabaja gonfanneen baay'ee gammanneerraa, nuti Manchester Unitedidha. Kilaba keenya faarsuu itti fufna. Manchester United daangaa injifannoo kilaba dhaqqabeedha. Halkan injifannoo kilaba keenyaatiin guutame dabarsineerraa. Old Trafford hanga Anfield, Emirates hanga Stamford Bridge, Etihad hamma Wembley, Camp Nou hamma Bernabeu, Allianz Arena hamma Ataturk Olympic Stadium'tti kabajaaf injifannoo daangaa hin qabne gonfanneerraa. Galanni abbaa keenya Sir Alex Fergusoniif haa ta'u. Kilabni keenya falaasama isaatiin tarree kilaboota gurguddoo addunyaa hiriiree jira. Har'as kufaatii keessa jiraannu fuulduratti argamna jechuun kilaba isaaniitiin dhaadatu. Old Trafford the theatre of dream abjuun hedduun itti dhugoomee jira. Injifannoon hedduun itti milkaa'ee jira. Kabajni danuun istaadiyeemii kanatti gonfatamee jira. Mandara Old Trafforditti taphattoonni urjiin addunyaa kanaa dhalatanii jiru. Dinqiin kubbaa miilaa danuun qe'ee kanatti uumee jira. Urjiiwwan kubbaa miilaa hedduun dirree kanatti injifannoon burraaqanii jiru. Glory glory Manchester United jedhanii kilaba hidhannoo isaaniitiin taphataniif faaruu dhageessanii jiru. Kabajaa fi injifannoon qalbii jaallattoota kubbaa miilaa booji'anii jiru. Leenjistoonni falaasamaa, teeknika tooftaa, ga'umsaaf dandeettii kubbaa miilaa
guddaa qaban Old Trafforditti leegaasii isaanii dhiisanii darbanii jiru. Kilabni kun leenjistootaa fi taphattoota hedduu addunyaa kubbaa miilaa keessatti oomishee jira. Abbaa seenaa guddaa, abbaa waancaa danuu, abbaa injifannoo danuu Manchester United waancaa 68 ol kan fudhate Manchester United kana keessaa 20 Premier League Ingiliz, Champions League Awurooppaa 3, FA Cup 13, League Cup 6, waancaa kilaboota addunyaa Super Cup, Europa League dabalatee waancawwan inni hin injifatin hin jiru. Deeggartoota biiliyoona takka tuqaa tokko guutuu addunyaarraa kan horate kilabni kun daldaaltota maatii Gilaazerotaatiin dhuunfatamee kufaatii keessa jiraatos har'as injifannoon inni galmeessuu miira jaalattoota kubbaa miilaa fuudha. Kilaba kanatti injifannoo injifatamoon kufanii ka'uun jiraatos abdii kutachuun hin danda'amu. Never give up, never die spirit, glory glory Manchester United. Goolii eegdota akka simbiraa kubbaa itti haleellamoo muka goolii lamaan jidduu dhaabbatanii bitaa mirgatti kufuun kubbaa goolii keessaa baasan ittistoota jilba isaanii irraa dhiiga dhangalaasaa kubbaa ittisan taphattoota sarara jidduu carraa goolii uumanii hiree ol ka'uu Manchester United dabalan taphattoota sarara fuulduraa goolii lakkoofsisuun bakka Manchester United gahuu barbaaduun gahan kilaba horateedha. Manchester United hanga Sir Alex Ferguson bara 2013 akka lakkoofsa Awurooppaatti soorama bahutti kilaba injifannoo waancaa seenaaf kabajni kubbaa miilaa mallattoo isaa ta'eedha. Ferguson jaarsa ija Chaayinaa mootii leenjistoota abbaa falaasama injifannoo abbaa kabaja waancaa hedduu abbaa seenaa Manchester United the father of Manchester United history Old Trafford qe'ee abjuun itti dhugoomu mandara diraamaan kubbaa miilaa itti hojjetamu taatonni diraamaa taphattootaa hidhannoo Manchester United uffataniidha. Daayireektarri diraamaa kanaa Sir Alex Fergusonidha. Bara 1986 yeroo Sir Alex Ferguson Manchester United leenjisummaan dhufoo guddichi England Manchester United waancaa Premier League 7 qofa qaba. Liverpool ammoo waancawwan 18 qaba. Bara 2013 waggaa 26 booda yeroo Ferguson leenjisummaa irraa soorama bahu Manchester United injifannoo seenaa kabaja amanuuf nama rakkisu gonfachuun waancawwan Premier League 20 yoo fudhatu Liverpool ammoo achuma waancawwan 18 irra jira. Bara leenjisummaa Ferguson morkataa olaanaa Manchester United kan ture kilaba kaaba London mandheeffatee Arsenal yoo ta'u maqaa masoo Profeesar jedhamuun kan beekamu Arsene Wenger ammoo morkataa olaanaa Sir Alex Fergusonidha. Sir Alex Ferguson booda maatiin Gilaazerootaa Moyes, Ryan Giggs, Louis van Gaal, Mourinho, Solskjaer, Carrick, Rangnick, Erik ten Hag, Nistelrooy fi Robin Amorim qaxaroos waancaa Premier League Ingiliziin injifachuu hin dandeenye. Taphattoonni dinqii bara leenjisummaa Sir Alex Ferguson mandara Old Trafford irratti mootii taphattootaa ta'an George Best Yangam, Charleston Denislow, Eric Cantona, Peter Schmeichel, Roy Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham, Robin Amorim, Nistelrooy, Solskjaer, Wayne Rooney, Anderson, Tevez, CR7 Cristiano Ronaldo, Ferdinand, Robin van Persie, David Diam, Kagawa, Nani, Patrick Evram, Ashley Young, Carrick, Chicharito, Nemanja Vidic, Berbatov, seenaa Manchester United keessatti taphattoota seenaa injifannoo Manchester United miidhaganii mul'atanidha. Kubbaan miilaa ammayyaa Manchester United itti miidhagee mul'ate hojjettoota daandii baaburaatiin kaaba lixa Ingilaanditti kan hundeeffame Manchester United bara 1902 moggaasa maqaa Manchester United jedhu moggaafatee qalbii jaallattoota kubbaa miilaa hedduu booji'uun deeggartoota biiliyoona takka tuqaa tokko horatee jira. Jecha beekamaa Eric Cantona, you can change your wife, your politics, your religion, but never can you change your favorite football team jechuun jaartii jijjiiruu dandeessaa, ejjennoo siyaasaa keetii geeddaruu dandeessaa, amantii kee jijjiiruu dandeessaa, garuu kilaba jaallattu akkamiin jijjiiruu dandeessa kan jedhu dhaadannoo kan taasifatan deeggartoonni Manchester United kilabni isaanii kufaatii keessa jiraatus kilaba keenyaan jijjiiruu hin qabnu jechuun dubbatu. Har'as Manchester United waancawwan Sir Alex Ferguson jalatti sassaabee irraa fagaatee injifannoo dirree irraa dharra'ee kabajaa fi seenaa ittiin faarfamu haaromsuuf rakkatos deeggartoonni isaa garuu miira Sir Alex Ferguson jalatti kilaba isaanii deeggaraniin har'as deeggaraatii jiru. Super Sunday Liverpool vs Manchester United Robin Amorim fi Arne Slot, Brian Bumo fi Mohamed Salah, Matthias Cunha fi Alexander Isak, Amad Diallo fi Gabcom, Szoboszlai fi Bruno Fernandes, Gravenberch fi Kashmiron kan walitti fide Premier League Ingilizii torbee 8ffaan olaantummaa garee Robin Amorimin goolabameetii jira. Injifannoo irraa fagaatee kan jiru United gara Anfield malee Liverpool dirree isaa Anfield irratti 2-1 injifatee gara qe'ee isaa deebi'e. Injifannoo ajaa'ibaa, injifannoo dinqii, injifannoo Manchester Unitedin qabxii 3 gonfachiisee Liverpoolin qabxii 3 dhabsiisedha. Taphni jalqabee daqiiqaa lammaffaa irratti kubbaa Ahmad Diallo mijjeessee Brian Bumo galchuun takkaaf 0 dursaa Man United boqonnaa kan bahe yoo ta'u daqiiqaa 78ffaa irratti Gabcom galchuun wal qixxeessuus daqiiqaa 84ffaa irratti kubbaa Bruno Fernandes qilleensarraan ergeen taphataan sarara ittisaa Manchester United Harry
Maaguweer adda isaatiin saaphanna taphattoota Arne Slot mirmirsuun 2-1 injifatee mandara isaa Old Trafforditti akka Manchester deebi'u taasise. Kilaba kana baay'een jaaladhaan galchiin kun deeggartoota keenyaaf haa ta'u kan jedhe Harry Maguire goota Amooriimiin injifannoo gonfachiisedha. Robin Amooriim taphoota Premier League lama walitti aansee mo'achuuf ji'oota 11 fi taphoota 35 itti fudhate. Yeroo miidiyaaleen Amooriim ayyaana qilleetti hojiirraa geggeeffamanaan jechaa ture kan jaalalaa fi deeggarsa guddaa natti agarsiisee deeggartoota keenyaadha. Natti amananiiru deeggarsa isaanii kanam gonkumaa hin dagadhu jedhe. Kutaa uffannaa jijjiirratan keessatti muuziqaa taphattoonni koo erga mo'atanii bananii shubbisaa turan ajaa'iba. Muuziqaan ani jaaladhu way beetar kan jedhudha jedhe. Maatiyaas Kuniyaan ammoo kun Manchester Unitedidha kutannoo guddaadha jedhe. Harry Maguire ga'umsa ofii agarsiisee caalaa gammachuun deeggartoota Man United qalbii isaa qabatee jira. Ga'umsa karra eegaa haaraa Man United seenii lameensiin dinqisiifateetii jira. Taphataan Liverpool Virgil van Dijk waan dhugaan tokkoom carraa baay'ee arganneerra garuu mo'achuu hin dandeenye. Taphoota 4 walitti aansuun mo'amuu keenya waan kana jijjiiruu qabna ammallee yeroon ganama jedhe. Arne Slot United yeroo as dhufu ittisuun jalqabaa sana booda kubbaa dheeraa fayyadamuun suni xiqqoo jijjiiramee jira jedhe. Arne Slot taphattoonni koofitti amanamummaa isaanii dhabanii jiru jechuu hin danda'u. Warri jalqaba galanis ta'e warri booda galanis carraa baay'ee uumanii jiru. Yeroo Klooppiin bakka bu'u dhiibbaa guddaan si mudatanaan jedhanii ammas yeroo walitti aansee mo'adhu kanuma dubbatama kun jireenyuma leenjisaati. Yoo mo'atte yeroo hunda akka mo'attu sirraa eeggama. Yoo mo'atamte ammoo akka daftee mo'achuutti deebituuf dhiibbaan sirra jira kun jireenya keenya jedhe. United obsaan nu eegam kubbaa akka barbaanne akka taphannu nuuf ayyamaneeru. Baay'ee nu jifachuuf hin dhamaane garuu nuyi ariifachuu fi murtee dogongoraa murteessituu nurraa mul'ate. Amma taphattoonni deeggartoonni hundi keenya tokkummaan dhaabbachuu qabna jedhe. Robin Amooriim bara leenjisummaa isaa Manchester Unitediin injifannoon kaleessaan Anfield irratti Liverpool irratti argate isa olaanaa ta'uu ibseetii jira. Kun Manchester Unitedidha. This is Manchester United kilaba kufaatii keessaa kooftaafataa jiru isa seenaa kaleessaa haaromsuuf ifaajuudha. Liverpool taphattoota cimoo akka Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike bitus taphoota 4 walitti aansuun injifatameetii jira. Torban 3 dura Arsenaaliin qabxii 5 kan dursu Liverpool amma qabxii 4 durfameetii jira. Toleem daawwattoota OMN kabajamoo OMN Ispoortiin torban kanaaf qopheeffanne kana gammaa daawwattanii qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii afaan itti fufuun ansaraa isa baa ture qophiilee OMN wajjin turtii gaarii.